fakkaatu kabajamtoota fi daawwattoota keenya deebi'ee dhufee jira. Ana abduudha kaarra deebi'ee dhufee wanni deebi'ee dhufee farra waan tokko waan xiqqoo isin daawwattoota keenyaan mari'achuu barbaadu tokkotu ture. Waa'ee nu marannu kan mee buleettii koo Hayaat wajjin waan mari'annu waan ta'eef isinillee asumaan wajjin akka dhageettan barbaada. Kanaan daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoo keenyaa galumaa share like subscribe gochuun itti muddaa viidiyoo namoota baay'ee bira gahu akka namoota baay'ee bira gahu share like qofa itti muddaatis koppiliingii gochuun namoota hedduu bira akka gahu nu taasisaa isiniin jedhaan jiraadhaa fayyaa ta'a. Hayaat Meeshaa fi kottan deemu daawwattoota kan kee waliin marii qabaayu si waliin miti isaa wajjin marii qabaayu. Wanda isaanii wannu na gootu shaniifi wanda isaa. Gizi mamara meeshaan sheerii godhaafi laayikii godhaafi koomentii barreessaafi sabskraabii godhaafi yaa boo'u dadhabni yaaki iyyaa oolu dadhabni hin beekamu manni uummata sammuun isaanii waa beeku waan ta'eefi. Akseetti aragaadhu kun qaba kiyya tiktookiin kan jaaladhu warraan rabbiin kiyyeessu na jibbisiisa. Innaa gamaan ta'eeffata akka bisilaamu kan kee maal fakkaataa? Uniitaan kee jechuun maal jechuun laa ilaaha illallah. Wallaahi. Yaadaan qorra. Arreen qabbanaa sirriidha qabbana bu'ee arra usuma karaa bakka hojiitii kan dhufu jiru sibira goree dalagaa eegalee wanni sibira goree fi na cinqee ture waan tokko siin maradhe jedhee achii ka'ee dhufe wanni siin marachuu barbaadallee irraa obboleeyyan Ameerikaa jiranii beektaa. Obboleeyyan isii Ameerikaa jiranii obboleeyyan isii kanatu foormii guutaa akka gara Ameerikaa dhuftu jedhanii isii. Foormii guutii akka dhuftu siyaamna jedhanii foormii ammoo waraqaanaa guuttamu jedhanii achi dhufee jira kalee galgala akka siyaasaanii dhaga'ee. Amma isiillee gaafannaan immoo isiillee lakkii ani si dhiisee hin deemu. Ani yoo deebiillee si waliin yoo maal ta'ellee si wajjin jettee waan akkasiillee haasofti. Anamma waan kana maatii keenyallee yoo itti beekna maatii waan akkana arguyyuu miti dhaga'uyyuu hin barbaadani. Amma wanni akkanaallee iddoo kanaan seenaa jira. Mee waa'ee kanaa ati mee maal jetta waliin guutii deemu jetta moo lakkii maal gootaayyuu maal gootanii deemtaniyyuu waan jettachuun beektaa amma namni biraa obboleeyyan kaawwan immoo itti siqanii waliin mari'achuuf namni jireenya ofii oofu malee waa'ee kana wanni irraa uramu hin jiru. Nama waan kana keessaa dhugaa dubbanne harki guddaan obboleeyyanootii keessaayyuu akka an deemu barbaadanii. Mi'a waa'ee kana maal jettamee daawwattoonni keellee asumaan kaameraalee ufumaa kaayadhee ufumaa sirreeffadhee kaameraaleen achi jira. Isaan illee yaada qabaniin waan kanarratti mee maaliidhaan akkam deeggaran akka isaan illee asiin gama kanaan dhaggeeffatan jedhee kaameraa kaayee jira. Mee waa'ee kanarraa maal jettan? Maas fakkaate kiyya. Amma kun yeroo dura walii ol bartan walii akkana qabdanii. Jechuun gaafa ture ol baruu ijoolleen biyya alaa jiraachuus isaanii hin beekaa. Garuu yuusiilleen amma tattama kanatti deemaa jira tattama kanatti wanni akkana hin dhufaa jedhamee wanni yaadamallee jiru garuu fuulduratti hin ta'aa shakkiin jedhuma jira garuu. Isaa walii galtanii. Wanni akkana dhufuun isaa shakkiin qabu hin ta'aa jenneetiin wanni akkasii nuti ammatti eegaan ture wanni kun waan dingata yeroo dhiyoo keessa yookiin waan samoona kana argame malee waan nuti fagoo eegaa ture garuu akka ta'u akka wanni kun ta'uudhaaf deemu numa beekna nullee as dura jechuudha. Adeeda kamu yatti yoo kana waliin kuftee kaatu Ameerikaa deemtee. Lakkaan Ameerikaa maal godhan Ameerikaa nuti dhimma waa'ee Ameerikaatiif isiin fi gaafa. Maatiin keenya akka ishiin jenne beekta akkasiin hin tadaraaddarre beekta. Akka osoo Ameerikaa miti Ameerikaanuu biyyaa kaateetiin as Finfinnee miti Adaamaa taate akka deemsee hin jenne beekta. Jechuun sun bara kaama dhimma isaaniillee waan biraa yoo ani murteessi isaanillee amma jechuun ani mucaa. Isaan sirriifatan kaa amma maatii ofii kana beektaa yookiin ijaan deebi'anii argan yookiin deebi'anii hin argan yeroo achi Ameerikaa keessatti yeroo haga ta'eetiif biyaans haga giriin kaartii iskittaa gahi haga giriin kaartii argattutti deebi'uu hin dandeettu. Ishee deemtee turuu dandeettu. Biyaans turuu dandeettu. Yoo deemte barumsa eegalte barumsa eegalte inni ደግሞ ጊዜሌ
taa'ee intervaali alla taa'ee intervaali qaba haa yookiin haga giriinii kaardii argattutti isaa amma beeku akka duraanitti hoggaa ku'anitti argatan haga kana mara taatu ati maatii makkee kana akka muku alhamdulillah rabbil alamin jiruun asiitu sinan qabu Amerikaa deebi'an taa'aniitiin biyaansa amma ati odoo digrii maasters maqabattee deebi'e gana ahal jettee barumsa eegalu. Waan kana barati narraa hin faamne anamma yoo lakki isiin dirqama waan kana guunnee deemuu qabna jetti. Waliin guutamoo. Ingoo guutee deemtaan guutuu qaba. Yoo lakki ani waan kanarraa hafuu hin danda'u dirqama guutuu qaba isiin jette isii tanaan guuti deemu jedha ammoo akkamiin godhaa. Isii ati jaartii ta'e tajaajilattu. Akkamitti isin deebi'taan asuma teennaa garuu siin sarmitu erga takka kana eegan odoo warri isillee muranii siin sarmitu warri illee immoo haa deemsifachuu danda'u. Innaa kana waan ta'eef alaa bulaattuma isinillee daawwattoota kennaa waan kanarra maal jettanii gaafii baay'ee. Amma jaarsaaf jaartillee addallee hin baay'ee jechuun irratti dhufaana garuu maatiin kenna baay'ee aara. Na dhagaye anamma waa'ee kana beektaatillee homaa furmaata kaa'uu hin dandeettu daawwattoonnummaan warrummaan. Namni ila ijaan buusaa garagaraan waa lalanii waa beekamu ijaan buusaa jedhan yoo lakki isiin haa deemtu ati taa'illee jedhan akka bitta yoo lakki wal qabadhaatii isin lamaanuu deemaa yoo jedhan maatiin kenna waan kana deeyyamu jenne yoo kana isintu waan jedhu beeka warri koomentiidha lakki isinummaan lamaanuu wal qabadhaa deemaallee hojjettan lakki isin haa deemtu ati hafillee yoo jettan suni mantaan lakki isin hundinuun deemina asumatti achumatti biyya keessan keessa ta'a dalagadhaallee yoo jettan koomentii keessan barbaannaa kana waan ta'eef nu jajjabeessaa sheer laayik sabskiraayib godhaarra kanumaa fi waa'ima kanarraa xiqqoo si tabsiisuuf yookiin si taasisuudhaaf achii ka'ee as godhe ani dhugaa dubbachuu beektaa waa'een isiidhaa kun jechuun nama taphaawwanni akkanaa dhufee ijoolleen obboleeyyan olii gadi hin deemti akkanatti namni agana wannaa guutaa foormii guutaa jedhaniitiin achirraa dhufe jedhanii achirraa wannaa isiilleen keessa jirti. Anamma naangallee kanarratti baay'ee na dhibee jira kanaafuu isin daawwattoonni kennaa warroonni na beektan. Ani du'aayin si goo beekta yaa rabbi foormii kana feelii godhi oduu feelii godhi foormii kun. Innaa kan waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamu kun inshaallah anillee dhugaa ofirratti ani dhugaa dubbachuu deemuun barbaada. Alhamdulillah barumsa shaggaa qabdaa jiru shaggaa qabda dhugaa shaggaa qabdaa. Kunas please ana osoo ati deemte anaaf 100% anaaf gaarii akka dafu attu waggaa kudhanittis ta'u gaafa adoonu ijaarsa kiyya waliin dhiin ta'u akka dafu attu hin amanu anallee gaarii garuun barbaadu aname an Ameerikaa ila odoo uummatana ta'e hin barbaadu. Ana sun keessa jiraachuu barbaada. Innaa kan waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo isin koomentii jalan nu barreessaa waan kanarratti deemi jettan. Mataan dhukkubee wallaahi. Lakki irri illee alwallaahi. deemini inni akkanarraa layyi ammoon nan barbaanne. maatii kan kee waliin taa'e jettamu lakki isiin haa deemtu jettamu lakki wal qabadhaa deemaa jettamu waan kanarra koomentii jalan nu barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi.